ثلج ميتة يابسة. سميرة 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 دماغ ميتة. سميرة ما تكرمت يا مرة ما تنفس. سميرة يا ربي obboleettii keenya kana akkuma argitanii karaa suuditti kan duuteedhaan dubbatanii mana madaamii keessatti halkan galgala rafteetuma ganama akkasiin duutee argamteedhaan dubbatamaa jiru. Gariin nama ammoo viidiyoo kun ka ture jedhanii gariin nama dhiyeenya kana jedhanii walumaa galattuu yoo ka fedhallee taanaan isii akka fakka malatti illee duutee jirti akkuma uummanni keenya jedhee akka itti bahan malee akka itti galan hin beekanii jedhanii rabbi warra nagaa hin bahee galuma haa taasisu. Akkuma kiyya akkuma kan kee kana dalagachuu baate atis du'uu namnillee sirraa du'uu rabbiin hunaalii biyya namaa keessatti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmaan ayyaa nagaa jirtu bakka jiraattanii har'a viidiyoo gaddaati. Obboleettiin keenya kuni karaa suudiitti duute'anii irraa dubbatamaa jiru. Wani nama gubu jechuudha. Du'a shabaabummaa, du'a ijoollummaa islaafuu duuti guyyaa himatteen dhuftuu anuma viidiyoo waraabaa jiru kanallee naan kutuu dandeettii siin dhageeffataa jirtullee siin kutuu dandeettii osuma fayyaa qabnu. Duuti dhukkubsatanii fi miti namni egaa du'uu dhukkubsatee fi miti rabbi hunda isaaniitiif raafmataa haa godhu. Dhukkubsattee dhabdeef illee miti gaafa guyyaan kan kee gaafa tikkeetti kan kee murame gaafa fiizaan kan keessii dhufe deemu malee carraan nu qabnu tokko hin jiru. Rabbiin hin danda'a harkaa qaba. Wallaahi duuti biyya ofiitiin toltiidha uummanni kenna. Biyya namaa keessatti jechuudha. Atis du'uun qalbii si cabsa. Ati du'uun maatii kan keettu qalbii si caba. Maatiin kan keessirraa du'a ammoo situ qalbii caba. Rabbi warra gaabbirraa nun taasisini. Rabbi harkaa qabaa du'a kana yaa rabbii kiyya nuuf haa laaffisu. Maaliin akka duunu nama meeqa guyyaa kanarraa haasaa oolla. Sharri meeqa dalagataa jirra. Khayrii meeqa jala balleessaa jirra. Yaa rabbi kisee miskiina rabbii rakkatutti. Kisee miskiina rabbii harka banee rabbii kiyya obboleessi kiyya obboleettiin ta'ee sanarraa jiru jedhutti balbalarraa cufannee akka barbaanne jiraataa jirra jechuudha. Keessaafu sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee ulfaataadha. Haalli nutti jiru jechuudha. Maaliif idduma uummanni natti dhufe? Kanaafi rabbi obboleeyyan keenya warra nagaan bahee nagaa hanqalu rabbi nu haa taasisu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa hundi dhukkubsataadha. Keessaafu warri mana namaa jiru mana madaamii jiru dhukkubsataadha. Kun qalbiidhaan dhukkubsatee kun sammuun dhukkubsatee kun qabeenyaan dhukkubsatee kun maatiin dhukkubsatee kun ilmaan dhukkubsatee kun bultiin dhukkubsatee kun dalagaan dhukkubsatee namni hin dhukkubsanne hin jiru jechuudha. Rabbiin dhukkuba keenya kana nu haa yaadu. Rabbiin nagaadhaan baasee nagaadhaan maatii keenyatti nu haa galchu. Dhugaa dubbachuudha baay'ee qalbii nama cabsa. Dhugaa rabbi osoo haati kan kee hin galtiisi hedduu oduu anillee haadha kan kee maatii kee argaa hedduu yoo namni waasirraa ta'e yookiin ati taate baay'ee gara lachuun qalbii nama caba. Gaabbuunis waan jirtu maal goona hiree keenya nu facaase. Warra miidiyaa kanarra argaa jira malee warra miidiyaatti arginu warra gola madaamii keessa dhumatee tallaaja abbaa irraa wallaalamee tallaajaa keessa jiru. Wallaahi hedduudha namni konkolaataa jala bu'ee guyyaa matakkatti achi buutee isaa dhabamu. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Du'a tasaa rabbiin namaan haa didu. Yaa rabbii keetiin nu laaffisi qaati waa hundumaayyuu obboleettii keenya karaa dhiyeenya kana karaa Dubaay irra galtee kaleessa galgala amrii taate jenneerraa haasamuu nama Muhammadillee rabbi rahmatis yaa godhuufi. Maal lagannee deemaa jira laata asirraa yaa rabbii kee akka kiyyaa diliidhaan guutame baay'ee majjira natti fakkaata. Ana garuu ufuma bicha wanuma diliin guutame wayii ufse'a dhugaa dubbachuudha. Wanuma ufi bichaadhaan waa hunda balleessu wayii ufse'a. Rabbi hunda keenyaa yoo qajeelchu duuti dhaloota. Wanni namni erga dhalate gaafuma dhalate du'e ta'ullee maaliin akka duunu khayrii akkamii qabanee deemna asirraa. Sharriidha moo khayriidha wanni ufafuun nu eeggatu waa baay'eedha qormaata baay'ee nu qormaata addunyaa tana duniyaa dhabnee boonnaa maal taaniidhaaf akkas taana. Wanuma biyya namaa kana keessa gubannuuf illee argine dhugaa rabbi jireenya dhabii argitan jechuudha. Jireenya duniyaa tuni libsuu ijaati jechuu osuma argitu dhabda jechuu biraadha. Osuma kaleessa hiriyaa kan kee hojii ooltu boruu inni ibsi biraa bakka deema yookiin ati bakka biraa deemta. Osoo kaleessa hojiin haasoftu wallaahi qalbii nama dhukkubsa wanni du'aa kuni maal godhan murtee rabbiirraa dhufte hundumtuu gaariidha. Yoo rabbiirraa dhufte namni afoo dhaabbatu hin jiru. Duuti dhaloota rabbiin waan gaarii warra dalagatee asirraa deemu nu haa taasisu. Baay'ee miira keessa nama galcha dhugaa dubbachuudhaan ijoollee shabaabaa kana miidiyaa irratti duuteedhaan yookiin du'ee argu dhugaa rabbii kalas qaama kiyya ofirra na du'a. Maalidhaaf
أنا وقا كل توك وقا لما كل شيء كل جه هنقدر دما صدام مالك من أنا ما كيس قبل أجرين كانت نمنو سؤال وبرادم كأوفي دلقت كأسوينيان نما ميك أمني جارسي bultii silaa haa qabeenyanii yaa ofii godhatte konkolaataa bitate odoo guyyaa takkatti keessa ciisee guyyaa takkatti makiinaa sanii oofin garaan gandaa kiraa biraa deemu jechuudha. Subhaanallah ka dalagu ka biraa ka nyaachisu immoo rabbiin ka biraati. Namni rizqii ofii fudhata. Dhugaa rabbi baay'ee waan qalbii nama cabsu du'a shabaabaa arguun du'a ijoollummaa arguun silaafuu hin du'a yeroo yaadannu gisima namni nurra du'ee fi gisima yookiin miidiyaarra argine du'a yaadanna. Achi booda wanni argine balleessina nama meeqa waa jedhaa oolaa keessaa fu'anii rabbiin haa qajeelchu akka dhuunfaa kiyyaatitti dhugaa rabbi namni nagayyaa badii qabu natti fakkaatu wanuma khalaas garuu rabbiin rahmata qabeessadha rahmanni isaa bal'aadha. Rabbiin naaf haa dhiisu siniifillee haa dhiisu rabbiin biyya keenya nagaa godhee gabrummaa sana jalaallee nu baasee maatii keenya nagaatti nullee qaama nagaadhaan rabbiin nu haa galchu. Biyya ofii keessa du'uu fi biyya namaa keessa du'u hedduudha. Garaagarummaa isaa hedduudha. Dhukkubsatanii du'uudhaaf akkasuma ammoo tasaan du'uun illee hedduu garaagarummaa isaa karaa Suudiidhaa fi karaa Itoophiyaa kana Yamanii gidduu kana keessa ijoollee meeqatu lubbuu dhabe. Ijoollee meeqa osoo haati kiyya ilmi kiyya intalli kiyya bakka naageetti jedhan. Dallaalli karaa Ajjeesii dallaalli karaa Gudeelee akkas godhee maal godhee nama meeqa lafee meeqa karaa kana keessa ciisee jechuun miliyoona dhangalaakamu jechuudha dhugaa dubbachuudha. Wanni nu taan hin jiru garuu murtee rabbiirraa dhuftee namni afur dhaabbatu hin jiru. Fudhannee jira waan rabbiin nu fedhe. Nullee jaalannee jira. Rabbiin ammoo waan gaarii nu haa jaalatu nullee nama gaarii hojjetu rabbi nu haa taasisu. Namni isinirraa deemu hunda keessaniif rabbi sabrii isin haa kennu. Akkasuma immoo rabbiin dilii keenya nuuf haa dhiisu. Diliin keenya guddaadha. Diliin keenya guddaadha. Wallaa waan miizana meeqaadhaan laakkamu. Garuu rabbii bal'aadha. Dilii keenya irra nu darbee waan gaariitti rabbi nu haa deebisu. Islaamummaa tanarra dhalatee warra islaamummaa tanarra du'u rabbi nu haa taasisu. Rabbiin warra islaama qofa afaaniin qofa islaama jedhu miti hojii isaallee islaamummaa jedha ooltu rabbi nu haa fedhu. Arraba keenyallee rabbi nu haa teessu. Keessaamoo sooshaal miidiyaa kanarratti nama meeqa qeeqaa walla guyyaa kanarratti. Dhugaa rabbi. Nama meeqa dhabzambii irraa dhiqaa oolla fe'aa isaanii fe'ataa oolla sila. Yaa rabbi nu laaffisii ijoollee keenya warroonni sagalee kee kana dhageettan miira keessa hin galchuuf osoo hin taane bakkuma jirutti rabbiin haa kadhannu. Rabbiin salaanni keenya nurratti waayee haa ta'u. Salaanni keenya akka yeroo hin gubne salaata keenyaaf akka yeroo isaa hin dabarsine haga dandeenye haga rabbiin nu laaffiseedhaan waan gaarii haa dalannu. Anillee yoo isin balleesse dhiifama jechaan anillee gochaan anillee yoo kan isinitti waa isinitti darbeetan ilma namaatii dhiifama naaf godha. Rabbi ammoo dabarsee isiniif haa dhiisu. Kanamaa dhiisu rabbuma waan ta'eefuyyuu nagaadhaan jiraadha. Rabbi isin waliin haa jiraatu. Hamtuu isinirraa haa qabu. Rabbi maatii keessaniif isinillee nagaadhaan walitti isin haa qabu. Dhugaa rabbi warra asirraa maatii isaanii irraa waa ta'e hundaafuu rabbi rahmataa godhu obsa isin haa kennu. Abshiiraa kun dhalootuma waan ta'eefuyyuu nagaan jiraadha. Isin jira isin balleessan moofuun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.